Akan jaalallee qabu deddeebisee miiramti ammas biratti na eegi jaalladha kan inni deeme dhufeesti si argee jenna wanta uumamu tilmaamuun nama dhibu kanaafuu daftee si deemu qabda tole maaliif haala mijeessu bareedu guyyuma tokko qofaree wala garuu qabna tole haala nam mijeessa garuu galgalee bilbiliin si beeksisaa tole amma deemu qaba waan bicha jisaa garu qabnu I got broads in Atlanta, she took the lean in the family. Wallaga yali tabibtu nagangi be kongolate wallamere shurbeto karandire tokoyade Wallaga yali tabibtu nagangi be kongolate wallamere shurbeto karandire tokoyade shurbe karide kisembirado fa karago jabaduka Bashime ma fakkas gotu garusin maal balleessin maal balleessine amma dhugaa dubbachuufis warra uummata Oromootiif qabsaa'udha moo warra qabsaa'ota Oromoo hidhee reebee garafeef maatii isaanii darareedha. Warra isaanii dheebisaan garafe maatii isaanii darare. Maal akkas taanaan uummata Oromoo eenyutu cunqursaa jirani? Mootummaa naannoo Oromiyaa. Eenyu faana? Amaaraa faana. Uummata Amaaraatiif maal irratti akka hojjetamu barbaaddu? Bishaan irratti, daandii irratti. Tole uummata Oromootiif maal yaadaa jirtu? Humna waraanaa. Garuu maaliif akkas gootu sin? Waan dhuunfaatiif jedhe. Sobduu fi gantuun paartii kamiin keessa jirtettanii yaaddu? Amma keessayyuu. Eenyu fayyidaata isaan? Muummicha ministeeraa dabalatee. Kan biraa ammas Oromiyaa keessatti maal hojjetaa jirtu? Hojii misoomaa hojjetamaa jira. Fakkeenyaaf mee eessatti hojjetamaa jira? Fakkeenyaaf qeellam qofoo fudhanne galii mootummaa barakan dhibbantaa 26 oliin dabale. Akkamitti hojjettanii galii mootummaa keessatti dabale? Sobaan. Soba keessan keessaa kan baay'ee nama dinqu meessa kami? Kan nama dinqu hidha Abbayyaa du'ee ture du'arraa kaasne. Soba kana garuu eenyu takka itti sin barsiisaa? Dr. Abiy. Ne kana kanumaan jalqanna afaanuma keenya kaptanne dubbinna afaanuma keenya tarsiiboo hubanna. Afaanuma keenya tarsiibee dubbinna afaanuma keenya tarsiiboo hubanna. Erga kitaabni wanta tolfamaatti sagadinaa jedhe nuti
maaliif itti sagan kanaan booda fayyinni kiyya laa ilaaha illallah qofa rabbi tokkicha malee gabbaramaan hin jiru kan dachee fi samii uume kan yeroo isaa eegee dukkana kan yeroo isaa eegee ifu kan utubaa malee dhaabbate maal jedha seetan matsaaf quddusii irratti fakkii dhiiras ta'e akka fakkii dubartiitti akka qurxummis ta'e akka bineensatti kaastanii itti sagadinaa jedhu nuti kiristaanonni erga kitaabni wanta harkaan hojjetametti sagadinaa jedha jechaa fidanii siilota ilmi namaa dhaloonni amma harkaan kaasee gabaatti gurguru maatti nu agarsiisu qeesonni kanaaf ani kanaan booda du'aayinaa godha obboleewwan koo gaafa jimaata sagantaan kii Hello Birhaanu Naggaa. Akkam nagaa. Ani immoo bilbila keessan argachuuf baay'ee laffee. Yaamir maali Birhaanu Naggaa maaf akkas wal goona? Maali banigiggir binfataa min ችግር አለ? ማሊፍ akkas wal goona? Kun እኮ wanta salphaadha በጣም salphaadha. በንግግር binfataa እኮ ቀላሊ ture. Ani baay'ee nan tamaare amma garuu nan tamaarare. በእውነት ኩኖ እስኒት ሞን ተማረረኒ ባየ ወጋ ኮደ ለመጉቱን ተማረ አመሞነን ተማረረ በእውነት አከስ ጎቹን ቀብደን ቱርተኒ በንግግር ብንፈታኮ ሰልፓቱረ ባየ እስኒት ጋቤ ብርሃኑ ዱጋ እማ ቱ ብየ ቡሽ ሲንጀራን ከምቲ ብየ ከነ ቡሽት Maayii biyya bushaa beekee jaartiidhaan tamaarree hooti maayii biyya bushaa almooko. Maayiniitiyyuu biyya bushaa warra barate caalaayyuu. Jaartii ofiin hin jedhin. Jaartiitiyyuu biyya bushaa warra barate caalaa. Atuu jaartiidha hooti dhaqxeen bushituu ree maaliif teessa jaartiidha atuu biyya bushaatti dhaqii bushifa. Ana dulloome mositoo dulloome waggaan koo 18. Ijoollee wallaaltuu koo jawweedhaa ganaa muuxattaa too abeet. Markinuuni makko abbaa dulloomellee abeet. Jawwee muuxata miti boofan muuxata sa'olleeti. Yesuus jaartii kana bira nuftamoon turtare. Gooftaa diina koon dhagahin karoora baay'een qaba. Dhageessanii diqaalaa abiyoot harree warri abii deeggartan hundi keessan harree irraa addan baatan anamaakiitu isin jedh qabadha. Harree irraa garaagarummaa hin qabdan isin. Itti aansuudhaan warra garaaf jiraatan malee biyya keessaniif warra hin jiran. Nuti garaa keenyaaf osoo hin ta'in biyya keenyaaf jiran. TikTokii nu jalaa gubdan jennee saba keenyaaf dubbachuurraa if duba hin deebinu. Bikka deemnutti bikka jirutti yoomillee ta'u nuti saba keenyaaf ni dubbanna. Dubbachuun keenya yoomillee hafa hin qabu. Isiniif galaami warri TikTokii gubaa jirtan nafxanyaa qofa osoo hin ta'in diqaalaadha kan TikTokii gubaa jiru. Kan deengadda ijoollee jalaa gube illuufaa jalaa gube nafxanyaa dhanaan jaagammas. Warra sabboontota fakkaatee fooloo kuma 30 sabboonummaadhaan fooloo kuma 20 sabboonummaadhaan walitti sassaabee asirra taa'ee kan Oromoo irraa dalagu jira meeqamtu jira jechuudha. Kan ammoo Oromoon ifitti beekuu qabdan nafxanyaa qofaa miti kan TikTokii gubaa jiru. TikTokii ijoollee sabboontota jalaa gubataa jira. Sabboontota qofa irraa gubataa jira. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Dhugaa dubbachuudhaaf nafxee daran jechuudha. Uummata afaan Oromoo haasa'u OPDO dullatti tanaatu Jawaar Mohammed firri badame dhaabbachuun isaa kan isaan aarsu taa'uun isaa kan isaan aarsu tarkaanfachuun isaa kan isaan aarsu jechuudha itti hidhatanii hirriba dabanii cinqamanii jiran jechuudha isiin Jawaar Mohammed qeequu miti ilmaan abiyoot kaasaayee camadaa fi abiyoot kaasaayee xamanjaan illee walitti qabamtanii yoo dooniyaa tokko keessa akkana gadi isin taqashnee wabcoo isin geessine isin daayinee yoo dhukkaatanii baatanu jechuudha. Mila Jawaar Mohammed ingesa. Mila Jawaar Mohammed yo isin wali qabne isin daayineu namni mila Jawaar Mohammed koo keessambo unkwaan Jawaar Mohammed qeequ miti morali Jawaar Mohammed itti qeexan akkami qabdan isin bar salphattoota harka dhiigaati bar isin akkami Jawaar Mohammed qeequudhaafu akkanatti jettan yo isin daakan bar Jawaar isin nama Jawaar Family
Singili lakaka singili singili lakaka singili idili sinkabu idiri jalalleen too maqaani lilli foowwaddii jaalatti zilzili cireeshee ganamaa firfiri xibsii sargan jettuu qiqqili kudha shannii dhugdii singili manaa simboon tiyyaa coggaarraan luqqisaa misirri qaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaq wayyoo qaaqaaqaaqaaqaaqaaqaaq. Muka karaarra ciisu qottoot itti baay'ata silaa nama kaayoo qabutti mokkoroota heddummaata garuu obsine yoo sabarree hin dhabnummoo furmaata. Qoy ani kan jedhu nama sittiin fakkaadhu moo obsee callisuu kiyyaaf kan namaa gadin na laaltu. Lakkii hin dogoggorin hiree kiyya qabuudhaaf waan rabbi biraa murtaa'e hireen kiyya ganama yoo harka keetiin ta'e silaanuman dhabama. Oromummaan bar miidhagummaadha aadaa sabee kun waan guddaadha hooqasaa ibsuun namummaadha of wallaaluun bar garbummaadha akka iddaalooti baalli dhangaggo. Akka iddaalooti baalli dhangaggo jette ijoolleen biyyaa magaalli qalloo nuti saadaa qabna maaliif booddee taphna ol qabannee yaana jedha Oromoon Oromummaan bar miidhagummaadha aadaa sabee kun waan guddaadha hooqasaa ibsu namummaadha of wallaaluun bar garbummaadha. Haa isa agarsiisu dhiirummaa waan dhiir taate isa agarsiisu ifi fedhemi akkasitti haasawuu beeshee isa agarsiisu jaallee qayyeen beekunni akka samii haasa bararu kan. Maali sii miti maali ataan alibaati yaan yoom arraan tana fiilma ajaa'ibaatti ilaaluu as dhaabbadhee hai fuulootti dhaqe. maali ati dura tuffiitii yaaqamta marraa miti qaalimaati yarra waa takallee wayi saadumatti har'a wayyaa rabbi wayyaa saadumatti dullootii garbatti maal dilli qufaa fi haxishoontu hancufa tokkoon fi hancufa nama fe'uudhaaf hangan takkan qufaan laagaan durii akumatti sodaatii yaama kana qufaata Siriis namaan sodaadhe. Maaloo kun sheexaanatti binyaa quufe sii mela yaaboo marti yaaboo dha dhukkuma maaltu sirko somba tokko koronaa tokkotu dhiyoo taranatti jira ja'aniiti. Koronaa eega kas taate obboleessa kiyya soo ofuun dhufe dhiifame obboleessa kiyya Hontu! Hai. Ni figaasa? Hai. Hai maal jedhamu? Hai. Ni. Maal jedhamu? Ni figaasa? Hai, lattas deemu jira mochi itti deemu jira qabas. Hai. Haa muka baasaati uu. Akka nama dhiiraa laalsanuu bada batatte ana gaafun laal. Wala garraa qoye bada fareessa gurreetillee maaltu si ari'e? Hai, maal fiigaa dhufta? Meela gari. Akka dhiiraa si goggodhee hin deemne gamas? Namtichi akkanaatiin waan dhiiraa oliif gubbaa qabaa bar. Yaa abbichuu kiyya ima shoshoottiftaa hin buune hin duune takkaa achuu teettee biyyaaf nagaan goone takkaa qawwee loltee ol aantummaan moone ofii sugalaa taatee biyya sugalaa gootee maqaa biltsiginnaan biyya gargar qoodee zabana abiyyii abbaan ilmaan oode. Qaala'insi gabaa jiruun hadheesse namni wal baqate abbaan ilma dheesse yaa biraanu juullasituu nu balleesse horii duraan qabnu waraanaan geggeesse ta irraa haftellee hongetu sassaabee amma homaan qabnu qullatti nu dhaabe. Cufamuun doolaaraa gaaza dhabamsiise waan ati nu goote yoo rabbi si dhiise hawaasni cal'isee waaqatti gungumaa tokko waa dubbannaan diroon himaantuma qoqqobbiin addunyaa rakkoo guddaa kuuse ummiyyee Itoophiyaa qileen baane buuse. Bu'aan lolaa kana hundinuu baradhaa ammaafama qabdan walis sadaqadhaa bara jara taraa mataa gaqqabadhaa atis na dhagahi inni biyyaa baate jireenyi Itoophiyaa dhugatti hammaate baatirraa torbetti hin dagatin haate kana sitti dhaamaa ani gama kooti dhiifamas naaf godhi wallaalummaa kooti.
Adam se kan, Adam se. Adam se. Dadam jerti ki abacharti. Jara dra kon kabon. Batala kabat. Kam da batala kabat. Koy akatin labatin natin antayin. Hey, warana tapsisis. Bisa gamtaan aja wajin. Ya ini. Oh. Kazina min lade kuna mamjana. Kazina ke kabul lato भी है हमसे उन्होंने क्या दे रहा Discabra genjera chafet Sorok it. Kazra ke ni babe. Ruko te kada.